السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيمان رمو نجا في رحمن ربي بريدان بكي سنجيبتان سناقو خميا أني وادان سيقل أدان إمرو بيتا قال اللي ديميتين جري واحد دوس خطة تاجرا maal beektaa akkuma ati adeemsa kee milkeessuudhaaf qophooytutti diininis karoora isaa bakkaan ga'atuudhaaf sirra qophoo'a. Dhugaa keetuun beekamaadha bakka ati namarra qophaa'uudhaaf yaalii guutetti ilmi namaa tarkaanfii godhuunsaa dirqama zakkootuun gaaffii hin qabdu. Kalee maganta san hoggumee kanatti deddeebi'e. Yaa sakkoo galataa. Beektaa ammoo ajaa'ibaa godhaatis jiranii dubbatinii jaan inni. Isiidhaan. Ittiin dubbatinaa jaanee. Caalaan. Caalumaanuu. Maali caalaan maayirra dhaabbateetti ittiin dubbatinaayi? Yoo inni ija qabate. Haa ija qabatu jira. Caalaan ija qabatu. Yoo inni afaan qabate. Afaan qabate. Caalaan afaan qabate. Caalaa yoo inni gurra qabate. Gurra qabata. Caalaa wayiitti jira hogguun siin jiru dhugaanan seetu tokko. Caalaan rakkina guddaa qaba mataa isaatii. Rakkina qabaachuu qofa. Se ilmi namaa kunneen hin suuqannaahu xiqqishuma takka illee. Hin suuqannaahu namni rakkina qabu akkamitti suuqannaahu. Tokko sidhawanii coraan kee hoyyoodhaan isin dhukkubni dhukkubbii tan ati hin dhageenye maalirra dhaabbatteeti? Soqonnootti sakkoo maal taate? Rakkina guddaa jira bakka tana. Waan biraa yoo dhabe ifiin gubaa oha. Ifiin gubuu. Maaliif waan kana jaa? Maammeen isuma jiraa beeku bira. Isiin inumaa haasoynis kabiraati. Geesse? Isin barqaxxaan si ta'a addaati waan biraa qaxxatu jirti. Eega dhiinga dabba jetteen booda akkaataatti jecha biraa dabalannaa akkatti dabaltu dhabdee beektaa? Egaa waan biraa ta'e isa aarsite zakkoo nama ilma namaa hajjiituu qabutti bahiinuu quufaadha. Ana akka keessatti jecha quubsaadha. Kun gahaadha. Bahii jechuun juwaatee feenaan juwaateen saayiba isaati. Dariiqa biraa kan danda'u yoo namni tokkoof halli takkaa jira. Hanga saayibni kiyya kun halli harkatu deemisiitiif hin deemuunis ni jirti. Ni jirtee? Yoo ammoo deebisaa tanaas hin kan inni dhaabbatee ilmaan Oromootiif silaa. Arra jaartiin saayiba kiyyaa bahii naan jetti. Ani immoo saayiba kiyya kana dhiisee hin bahuunis ni jirti. Murtii yoo karooraa fi adeemsa mataa keetiitiin deemte. Nama. San murtee akka dhuunfaa keessatti godhachuu ni dandeessi. Godhachuu ni dandeessi. Caalaan nama mataa isaatiin deemu. Mataa isaatiin deemutti hin jiru, tan namaatiin deemutti hin jiru caalaan. Caalaan. Rakkina guddaa qaba. Fannifamee jira akkatti. Rarraafamee. Rarraafamee jira. Barfannoo sanirraa buusuudhaaf an dalagutti hin jiraa jala. Ammallee nama jala godhadheetiin jiraa. Godhachuu qofa. Lafa jalaan. Anis odoon kijiba siin himnetti. Siina manaar zakkoo. Kijiba odoon siin himnetti dhaqee laalee. Haalallee si mijjeesse. Alhamdulillah. Beekse maaliif beektaa? Ani sila akka nama tokkotti dhaqee isa sanillee qabee si fiduu wallaal. Garuu ati haadha mana isaati. Abbaa mana keetiiti. Dhugaa keeti. Anarraan toltu. Sirraan toltu maaliif ati? Bakka immoo hojii jira hojii jirrutti bakkaan waan tana tarkaanfii irra furadhetti hojii aanee naafiti waan san dirqama godhuu nu barbaachisa. Maaliif waan kana maal jechuun turan dubbiilleen ta'eeti isaan aayilaadhaa kimiyaan maal jidduu qabdii naan jechuu turan dirqamaa jidduu si naqa amman aayilummaa keessa kuteeti tan gaafti yoo haasawa keessanitti irraan isee tokkatana zakkoon obboleessa jaarsa kiyyaati ikraamiin jaartii zakkooti tana jechuu turte kimiyaan maal jidduu qabdii jechuu turte sii galtee amma immoo nuti kun tokko taaneeti naafi'atiin hojii jirra jecha kanaan naan je'amaa jetteetillee ibbooda hin deebiin. Ibbooda hin deebiin. Ilma namaatiif hin jiraattu addunyaa kana maaliif jiraatta mataa keetiif jiraatta. Mataa keetiif. Kaisaafuu naaf ta'e ilma namaa jalaa hafi. Ilma namaa jalaa hafi. Caalaas nuti miidhuuf hin deemnu nuti nama miidhuudhaaf nama ajjeesuudhaaf qophooyinee taa'utti hin jirru tokko lubbuu rabbii baasa nuti hin baafnu. Dhugaa. Caalaan dirqama baree ilmaan isaa ka dirqama isarraa qabu ka masuuliyyaa isaatirra jiru ani firraa huna dhiisuu. Dirqama masuuliyyaa ilmaan isaa kana ba'achuu qabaa caalaan. Ba'achuu qofamu.
akkuma abbaan manaa utuba ja'an san dhugaadha ilmoon haadha hiyyoomtu malee abbaan hiyyoomtu. Inni ijoomtu abbaa. Ijoolleen tu bareedduma tanaa jira. Garuu haa ta'u Ni feeti shurufkaa ni abbaa. feeti. Shurufkaa abbaa ni feeti akkuma feetettu abbaa kana bira dhaabbatee baabaa jechuun. Kana laaleetiin jira. Karaas waa hunda adeemsa hunda jaayisa sii godhe. Zakko waanin ani itti yaadini atiin halga danaan xooyite ni beekta akkasitti maaliif onni danaan xooyite ilmoon tunkini baabaan keenya gudoolleen biraa baabaa jettamee baabaan keenya siin jetti dubbii sanii ilaa amma ani riibana dhorkee guyyaa taa'icha na kutee jira. Yeroo gaafate amma kalee dawaan fide dajee deemeetiin bakkaan sandaliyyaan itti deemuu miti bakka biraatti ifa harkee yaada keessa. Bar maali ni beektaa? Wanta akka dirqama walitti isin fiddu tawaan san namni gufuullee sitti haa ta'u wayim diinallee haa sitti ta'u si bira jiru si hanqiftuu jira. Egaa. Wanni sun maali jettee yoo na gaafatte obboleessi kiyya jecha najisa irraan fagaanne ittuma salaatan waan juusan hamtuullee yoo naa qabaate hamtuu yoo qabaadheef hamtuun takka gaafatti dhufte biraan dhaabbadha na bira dhaabbata. Dhugaa keeti. Garuu kana keessatti isiin maal goote dawoo maammee fi caala godhatte. Dahoo fi maammee caala godhattee miti. Hayyee isin akkasii gurbaan kun ijoolleen tun miidhamtee dhukkubu jirti moo ati bara obboleessa keessa akkoo to'annaan jala jirta maalirra jira arra miidhama maali jira obboleessi kiyya akkami jira eenyu isa miidhu jira dhukkubu jiraayi tana hunda bara tiraa qabdee jirta. Warra haa godhu jiraa. Raa qabdee jirta ati tana hunda jala dhaabbachuu jirta. Jawaadeen fi gammadeen beeku. Garuu amma gammachuu keessa saayikila oofaa jira. Jawaadeen irraa beekaa wayi qabbana jedhan. Saayikila oofa. Rahaan sammuudha qabbanaa beeka mataan sii. Qabbana rahaan sammuu. Jawaadeen fayya qabaati. Namni maraachuu jiru jara sadeeni. Warri. Rakkinni isaa jara sadeeni. Jawaadeen silaa nu bira deebi'ee fayya. Warri rakkatee fi isaas rakkisuu jiru isaan sani. Isaan sadeeni tokkoffaan caalaa kasaa'iba kiyya ja'uun lamaffaan jaartii isaa sadaffaan ilmoo baatii torbaasanii jara kana malee namni isa akka maraatee jawaadeen shaara ba'u booda jawaadee obboleessaa akkana godhee qabee intala bira geessee taanata booda jechuu deeman karaa tolfachuudhaaf. Saayibni silaa beeki gaaddisa. Gaaddisa saayibni. Saayibni waan hamtu sirraa laala waan mi'ooytuu fi bishooytuu sirraa laala hamtuu fi toltuu addaan sii baasa. Saayiba isaatii miti yoo maaliif waan kana jedha? Rakkootuun saayibummaa miti wal dammaruudha jiran malee isaan akkami jawaadee qoffifnaa. Maaliif waan kana jedha? Akkami jawaadee minjalee namaa goonaa yaada kana jiran. Maaliif waan kana jedha beektaa? Qabbana hamtuu keessaan deemaa dhufu. Yakkeetallee yakkeetaa furdaan biraa qaba. Saayibni waliif gaaddisa, waliif dawaadha, waliif daawwitiidha. Saayibu kun saayibni dhiiraa dhalaan qabu. Wal bira dhaabbata bakka rakkatteetti dirqama. Kana maaliif hin kaase beektaa? Arra caalaan silaa dhugaa saniin caalaas haa ta'u maammeen silaa dhugaa saniin saahiba jawaadee ka dhugaa ka garaadhaan saahibaa san ta'anii fi daawwiti ta'aniif soogidda ta'aniif gaaddisa ta'aniif. Uti talaaleef gaaddisa ta'uu fi miti summiitti ta'uu jiran. Summiitti ta'uu jiran dila kana gubbaa ta'anii wanni dha'uu jiranii malee alifii fi dibbee dha'uu jiranii malee alifii fi janii barbakkatti yoo. Bakkatti uummanni dibbee cafaqu wal gahanii jira. Wanni gubbaa ta'anii harka cafaqanii taraa takka hidhi taraa takka akkana godhi taraa takka akkana hidhi ceehurraa cabsu jira ammoo jirri kun mungkin ispoortii godhi jira gurbaa gubbatti. Tanaan dhibeen wallaansa feenaa wallaansi daqiiqaatti fudhatu. Hoolaa. Rakkinni jiraannaan hoolatti qal'aa jenna hoolaa san qiyaamatti qalanii. Qiyaamaadha. Qiyaamatti qalanii hoolaa san. Hoolaan maali beektaa? Jecha kun jecha faallaati beeku. Maaliif waan kana ja'a? Wallahi rakkina hedduu rakkina guddaa qaba wallahi. Jawaadee gadhannaan hanu as deebisanii tokko. Maaliif jaan beektaa? Jechi kuni xiinxaluu qabdu beekata jecha namaa. Maaliif waan kana kaasaa waa malee kaasu akka Oromoon jettettis ijji laaltee gaara kana duuba waan agarre hamutaadhaan firraa guuranii jettee Oromoon. Maaliif waan kana ja'a? Munguddoonni keenya kun waa hedduudha jechuma faallaa keessatti. Darbachuu jira. Bira kaayan. Maal jaan beektaa? Kaayee namni waa hunda zakkoonni hundi ni jirti namatti fayyadamutti. Gowwaa gisee waatti himan maal jaaniin beektaa? Hoolaan
guyyaa qalamuu samii ol samii harkaa jedhama. harkaa jedhamee ol. Jechi kun eenyuuf jedhame? Gowwaa maammee fi caalaa saniif jedhame. Caalaa fi maammee tasaa ni teenyaaf. Maammee maaliif teenyaaf? Namichi kana wajjin juwaadee gubbaa shubbisuu dhimma juwaadee irraa qabuun na dhibe inni. Maammees. Caalaa ammoo dalagaa ni baafnaaf. Baasuu fi tamsa. Caalaa dalagaa bareedduu ta'a ajaa'ibaa. Ta isaas immiin ta taa'eetuma. Itti murtaa ta'u. Ani waa hundaa'u jaayisii godhe ammishii waniin akka dhaamsaa hatattamaa tokko si himu ani irraan booda hanqaan dirqama lamummaa dirqama akka nama wajjin qabsaa'ee tokkotti sii gale san hanqaan raawwadhutti bakka tana gad taa'ee viidiyoo maru. Tamaam tanaa miti. Dhageessee? Halliidha. Anis tanumaan barbaada. Ammaa laal ani ma fayyatin jedhe zakko maaliif laalaa maaliif na dhukkubaa jettee dhukkuba hunda dubbachaa ooluun faayidaa siin qabdu alhamdulillah fayyaan. Dhukkubni hamaan kan beektaa? Si dhukkubi jiru diinni keessa kofu dhukkubni hamaan. Dhukkubni hamaan sani na dhukkubaa jechuu tanaa uumman hin fadhu jechuu. Ammaan booda. Dhukkuba kiyya garatti hin qabada na dhukkuba kiyya arra na dhukkuba jeef namni waan akka nuni jiraa zakko hin jiru. Hin jiru. Arraan booda. Namni na gargaaruun jira hin jiru. Arraan booda wal harkaan xiyyaa fiitee dhageessee adeemsa fuulduraa keessatti bakka akkanaati siin jiru ni beektaa. Hin barbaadu akkatti ammallee wanti akka takka nu harkaa baate hin baatu. garuu kana fedhan irratti haa qophaa'an. Ni qophaa'an. Fedhan irratti haa ijaaran. Fedhan irratti haa diigan. Tuni qophaa'uun beekamaadha. Waan irra nuti daleenu tana isaan nu jalaa hatti addaa dalaguun beekamaadha. Maaliif to'annaa nuti irra geenyu baruudhaaf. Juwaadee taanaanoo ta juwaadee laaftu laali maaliif ganaan eegantu caalaa dalagaa baafneetiiti. Juwaadeen fayyaana gida qabu wallaansa takka hin barbaadu. Muka gara kannanii gurbaa hoolaa gurraachatti qala hoolaa gurraacha wayitti godhuu deemanii taraana dibde maalitti godhuu deeman? Maaliif hoolaa gurraacha eenyu hoolaa gurraachatti kan naa jeeru? Maal jaan beektaa? Qodhaa jaanii jira beektaa dur. Qodhaa jechuun fakkeenyaaf yoon amata kana miliyoona takka harkadhe 50,000 takka re'ee gurraatti takka lukkuu gurraatti takka hoolaa gurraacha jaanii waa dagalanii jiraansa. Malee jawaadeen fayyinni jawaadeedha waan hin hime hin bira hin taru. Hin dabru. Duuba jarri kun fayyisuuf deemamoo jawaadee maraachuuf deemaa fayyisuun deemanii jawaadeen ilmaan Oromoo dirqama kee guuttatu siin jedhanii deebifte bakka obboleessi kee miidhamu jirutti dirqamni waa inni ni diigama zakko. Maal beektaa? Bakka rakkoo irra jirutti amma rakkoo addaati irra jira zakko. Miidhama adda addaa irratti jiran. Caalaan mataa isaatiif miidhuu jira. Ilmoon baay'ee sorbaa miidhuu jirti. Qaalittiin saayimni qabeenyaatu miidhuu jirti. Qabeenya barbaada deemtu. Wanta kaan siima waan hoolaa xalabataniif waa lama. Takkittiin taniin gartee hoolaa fi gowwaan gaafa qalamee samii harkaa taja'an sanii fi baatiinis xiqimtiin beektaa biyya teenyatti. Xiqimtii manguddoonni biyyatti abbaa kiyya rabbi rahmataa godhuu fi xiqimtiin gisee geesse ummaa teenya nuun amanu kana jawaadeenis ni beeka. Maal godha? Re'ee keessaa re'ee jabduu takka fuudheeti godhee qalee baatii san ila hanqa guyyaa 20 ila hanqa guyyaa 25tti qabbanti tun beeka nama cirti. Nama cirti qabbanti. Ciree kaayee soogidda raphee tolchee fannisa. Ol lafteessanii kan nyaachisan inni jiraatan namni cireessi nyaachisa biyyatti. Dubarsan ifii nyaachuu deemti hoolaa kana kun bitattee eenyuufi. Cirtee gisee fannifte amma karaa biraatti illee bashoo waan biraallee jedhamuunis ni mala garuu akka karaa keenyatti bashoon adurruma jedhamtu sani bashoo duraa muka fannisee qabbana san ilaa hanqa guyyaa 20 ilaa hanqa 25tti ijoolleen sasirrigattee garaas jiisanii harkaas jiisan. Garaan qabbantiin dhufte gogoga garaatti yoo qabaatanii kanaa jecha karaa biraatiin hoolaa xalabataniis kun hojii mana kasaaniiti. Duba maaliif juwaadee sababsatanii tana feenaan dirree bahaniituma. Waltahanii waltahiin waan barbaadan qalatanii yoo nyaatanoo tana dhibdi. Siyaasa akka hoolaan kunuu hin jiru kijibaa. Wanni takka wanni isaan godhuu deeman hin jiru. Afaaniin tatta'anii haasaa'uu miti bira tatta'anii. Gurbaa maal jira biraa deemaa dhiisaa gurbaan fayya qabaa. Waan kana waan malee hin kaafne giseen kana jiru
dhimma namni biyya tana keessa manguddoon ila hanqaarraan tanaa waliin nu araarsu anaa fi obboleessa kee walitti araarsuufis wanni xalabataa jiran numaa jalaa didaa jira malee qamaatii fi harkaan deemuudhaa beeku. Zakko kan harkaan deemtee nama qamaasuu feeten sadaqattuu maskii dadaytee sadaqattuu nama olii yaamtee obboleessa kiyyaaf nama taasisanitti haadha teetiif abbaa kee yoo taatee muslaa yaadan ilmoon tiyatun badala wal fixu waan akkanaati irratti kaanis fadhu qabeetiin hidhadhee kaanis karaa irra deeffadhaa jettee yaaddu ni maal yaaddi haasawa qamaatii isaanii barcaa tolfachuuf walitti dhufan tana numaa hodhamanii nichumatti lafa kaayaasawni kun haasawa naas hin furachiifnan akka mataa kiyyaatti imma. Xiyyeeffannaan isaanii kana keessatti immoo abbaa mana keetii ka hirmaannaan fudhanne to'achuu dandeessa. Hin furatu. Saniifuu karaa siif mijeessa. Odoo barcaan tolee hoolaan gurraachinis dhiyaate garaan keessan lamee walitti hin gurraachofne. Jiraajimee hoolaan saduu dura. Halkan gurraacha naaf eti baaneetiin karaas bakka kana bakka akkasii guutuu tokko tokkos jala deemee si garsiisa. Mush as keessatti as teenyee. Bakka kana. Akka isaaniitti dibbee cafa qoomiti sakkoo. Dirqama laal akka hammaasiin hanga jala daleenyee bakka san to'annaa akka jabatti godhamu takkatti yeroo takkatti nuti bakka sanis hin dhayine beeki. Eedamma ilaa hanqa sa'aa 8 waqta deemsanillee viidiyoo mareeti. Hanga baanuta ba'uu ifa gartuu takkatti hanga bakka san to'annaa gootee irra gahuu ka'ee gartuu takkatti achi booda deemtee viidiyoo marta bakka san dhiyaachuu ka'eef agarraan malee. Bakka jirturraa kaatee viidiyoo marii. Bakka san gahee bakka san tilmaamsaan dayitee jennaan ammoo jara jala goote sanis dirqama achitti hin dhiyaatinaa jettaan halaala dhaabbaddaatuma.